Kolleejjiin Pooliiteeknikaa Nifaasilk magaalaa Finfinneetti kolleejjiiwwan Pooliiteeknikaa mootummaa jiran 15 keessaa isa tokko yoo ta'u, kolleejjichi dameewwan barnootaa ogummaa fi teeknikaa adda addaan barattoota leenjisuun muuxannoo bara dheeraa kan qabudha. Inisheetivii Itoophiyaan haa oomishtu jedhu hojiirra oolchuufis kalaqaa fi ce'umsa teekinooloojii irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Kolleejjichatti qindeessan ce'umsa teekinooloojii Leenjisaa Darajjee Mangistee Itoophiyaatti kalaqa jalqabaa kan ta'e teekinooloojii tajaajila iddoo tokkoof ooluu kalaquu AMN Plus-tti himaniiru. Teknooloojiin kun tajaajila garagaraatiif kan ooludha. Kalaqni kun biyya keenya keessatti kan jalqabaati. Ani barnootaaf biyya Chaayinaa wayitaan deemettiin teknooloojii kana achitti arge. Maaliif biyya keenya keessatti waan kana hin kalaqne kan jedhu yeroo san keessa kootti uumamee ture. Beekumsaa fi hubannoon yeroo sana achitti argadde kalaqni kun akka milkaa'uuf hedduu na gargaareera. Teknooloojiin ani biyya Chaayinaatti arge kun ashaaraa fuulaa siistama RFID fi kanneen biroo hojjechuu danda'a. Kalaqa keenya kanas garasitti guddisuuf wanti nu rakkisu hin jiru. Teknooloojiin kun tajaajila saffisiisuu fi ammayyeessuu keessatti faayidaa olaanaa qabaachuu kan himan Leenjisaa Darajjeen dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa tajaajila hawaasaaf kennan itti fayyadamnaan bu'a qabeessa ta'uu akka danda'anis hubachiisaniiru. Manneen hojii hojjetaa nama 10 fi isaa ol qaban hundi teknooloojii kanatti osoo fayyadamanii bu'a qabeessa ta'u. Hojjetaa to'achuuf baay'ee fayyada. Keessattuu geejjiba uummataa kan magaalaa irratti teknooloojiin kun osoo tajaajila irra oolee nama meeqatu seene kan jedhuuf hedduu gargaara. Namoota hayyamameef qofa dabarsa waan ta'eef to'annoo irratti illee hedduu fayyada. Kan biyya alaatii galu gatiin isaa qaalidha. Kun garuu humna biyya keenyaa giddugaleessa waan taasifateef gatii salphaadhaan argachuu danda'u. Dhaabbileen mootummaa warshaalanii fi kanneen biroo teknooloojii kana nu dubbisanii osoo itti fayyadamanii jedha. Diiniin kolleejjii Pooliiteeknikaa Nifaasilk obbo Shallamaa Nugusuu kolleejjichi barattoota ogummaa garaagaraan leenjisuun cinaatti teknooloojiiwwan rakkoo hawaasaa furan kalaquun tajaajilaaf dhaqqabsiisaa jiraachuu himaniiru. Kolleejjiin keenya leenjii kennuun alatti hojiiwwan teknooloojii garaagaraa irratti xiyyeeffateettidha kan hojjetaa jiru. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo keessatti teknooloojiin addatti hojjennee kaasuu danda'u. Waan kaardi siistem yookiin immoo teknooloojii tajaajila iddoo tokko kennuu danda'u hojjetee kan jiru. Teknooloojiin kun teknooloojii akka biyyaatti illee haarawaadha. Biyya keenyaaf tajaajila hedduudha kan inni kennu keessattiyyuu adeemsa tajaajila kennuu keenya keessatti hojiiwwan hojjennu haala ariifataadhaan haala modernaayizidii ta'een akka kennuuf baay'eedha kan nu gargaaru. Kanaan alatti illee teknooloojiiwwan garaagaraadha kolleejjiin kun kan hojjetu. Guddina biyya tokkoof teknooloojiin murteessaadha kan jedhan obbo Shallamaa Nugusuu kolleejjiin isaanii teknooloojiiwwan biyya alaa galan biyya keessatti kalaquun sharafa alaa hir'isaa diinagdee biyyaa guddisuuf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Biyyi tokko kan guddachuu dandeessu teknooloojii irratti xiyyeeffattee hojjetteedha. Kanaaf immoo kolleejjiiwwan gaheen isaanii guddaadha jechuudha. Kanaafiyyuu yaa akkuma beekamu teknooloojiiwwan garaagaraa meeshaaleen garaagaraa biyya alaatidha kan isaan galanii kun immoo sharafa biyya alaa hedduudha kan akka biyyaatti baasan. Kanaafiyyuu meeshaalee alaa galuu danda'an kan asuma biyya keessatti gaafa hojjennu tokkoffaa sharafa biyya alaa illee kan nu hambisuu danda'anidha. Akkasumas immoo dandeettii ga'umsa yookiin immoo ga'umsa teknooloojiiwwan garaagaraa hojjechuu akka danda'amu kan agarsiifamudha jechuudha. Kanaaf teknooloojiiwwan biyya keessatti hojjechuu danda'uun keenya biyya keenya wantoota garaagaraa akka hojjechuu dandeessu akkasumas jijjiirama yookiin immoo diinagdee biyyattii keessatti illee gaheen inni kennu hedduudha jechuudha. Kalaqni akka kanaa kolleejjii keessa jiraachuun isaa leenjisaa fi leenjisaa akkasumas barattoota jidduutti miira dorgommii qajeelummaa qabu kan uume ta'uunis himameera.